biyya orma. Biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhee nu baasee hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhee nu baasee hooda ormi biyya bahee biyya ormaa jiru bokkisuu numa barooda bokkisuu numa barooda biyyarra bahanii biyya ormaatti hafu yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhee nu baasee hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda gahee jedhee nu baasee hooda. Sudara citu malwadu Yom kanani fete Rakko farkan kennutu si baase biya Ananani yadamesiya Ananatu yakumutiya Ananani yasamansiya Ananani yadametiya Yadadu Yeah, that's all, yeah. Sudara citu malwadu Yom kanani fete Rakko farkan kennutu si baase biya Ananani yadamesiya Ananatu yakumutiya Ananani yasapansiya Ananani yadametiya Yadadu ya Rabbi Yadadu ya Gufatiya Ananani yadametiya Ananatu yakumutiya Ananani yasapasiya Ayyakam jirtu bakka jirtan hundatti nageenyi Rabbi sinaa dhaqqabu kana kaaniin godhadheefi kana kaaniin uffadheefi hangam ulfaataa akka ta'e daqiiqaa muraasaaf laaluuf hangam rakkisaa akka ta'e ofii koof beekuuf baay'ee na daffisiisee jira. Isaanuu walakkaan godhadhe. Egaa lammiileen keenya kumaatamootatti lakkaa'aman mana hidhaa Saawudii Arabiyaa iddoo garaagaraatti baay'ee rakkachaa jiru. Akka sooshaal miidiyaa irratti argitan kanaan feestaala kana uffatanii feestaala biyya sanitti qoshaashaa yookiin hara itti gatan uffatanii haala nama sukkanneessuun nafti isaanii ciccitee qaamni isaanii nama toon fakkaatiin rakkatanii jiran otoo biyya qabanuu otoo lammii qabanuu akka meeshaalee hanqatanii ji'a tokko miti ji'a lama miti wanni kun baay'ee dheeratee jira. Baay'ee iyyaa turan karaa adda addaatiin yeroo adda addaatti nuti dubbataa turre uummanni hin callisne isaan achi taa'anii u'uu jechaa turanii achi keessa taa'anii bilbila qabaniin nutti ergaa turanii miidiyaan garaagaraa
dubbataas ture. Miidiyaa quuqama ummataa qaban baay'een haasaa turanii. Garuu hanga har'aatti furmaata dhabuutiin lubbuun namoota meeqaa darbeellee biyya isaaniittillee kabaja dhabanii galuu hin dandeenye. Achittis immoo awwaalamuus hin dandeenye. Allaattii nyaattee ummata haala sanaan jira jechaadha. Kanaaf biyya mootummaa qabdi jedhamee jirutti, biyyi ambaasaaddarri ramadamee jirutti akkamitti lammiileen kun kabajaan gara biyya isaaniitti galuu dadhaban. Seeraan ala dhaquu danda'u ta'a. Garuu immoo egaa biyya qabaatanii biyyatti deebi'uun maaf hin danda'amne? Maaliif kabajaa dhabe lammiin Itoophiyaa biyya sana keessatti? Maaltu isaan rakkiseeti? Yeroo ho'ee karaa adda addaatiin dhiibbaan garaagaraa irratti godhamu namoota muraasa pileeniitiin fidanii namoonni agasii gale jedhame oduun inni hojjetamaa jechaadha. Achi booda immoo hinaaf maaf kuni barbaachisee uummanni kuni maaf du'a? Yoo du'ees biyya isaatitti galee du'uu hin danda'u? Maaliif mootummaan waan hunda harkaa qaba? Xayyaara harkaa qabaa, waa hunda harkaa qabaa. Uummata kana fidee gara biyya isaatiitti qubsiisu maaltu isa rakkise? Sana booda immoo uummataaf hubannoo kennuutiin akka karaa seeraan alaa hin deemne taasisuun gahee mootummaa tokkooti. Kanaaf uummata kanaaf birmachuun dubbachuun immoo dirqama waan natti ta'eef callisuu waan hin dandeenyeef haala kanaan bahee baay'ee ho'isaa kanarraa ka'uutiin qaamni isaanii ciccitee jechaadha. Kan akkasiniin jedhe kan uffatanii daqiiqaa takkaaf taa'uun hin danda'amu. Sanuu kana miti kan isaan uffatanii. Kun yaadannoo isaaniif akka ta'u jedhee hin godhe. Uummata kana hangam rakkoo maalii keessa akka jiran mul'isuuf malee kana of mul'isuuf yookiin immoo waan biraaf kaayyoo biraaf hin goone jechaadha. Kanaaf yoo rabbi sodaattan uummata kana dhaqqabaa, uummata kana rakkoo kana keessaa baasaa, gara biyya isaaniitti deebisaa. Rabbii sodaadhaati, waaqa isin uume sodaadhaati. Kana godha. Daa'imman baay'ee nama gaddisiisu argitaniirtan. Daa'imman ciccitanii karatti qabatanii hin qaban. Daa'ima akkam godhu? Waan nyaatan dhabanii. Daa'imman nama meeqatu du'e? Kana dura ji'a 2 ji'a 3 dura nama meeqatu wallootti kan duute daa'ima wajjiniin. Daa'imti waan hodhu dhabee haati duutee daa'imti du'e achi booda immoo haatis duutee meeqatu du'e? Namoota meeqa namoota nuti beennu hiriyoota isaanii meeqatu du'e? Du'anii immoo akkam akka godhanuu hin beeku. Reeffa isaanii akkamitti akka godhanis hin beekamu. Garuu uummata kana biyya qabu kanaaf gara biyya isaaniitti akka deebisuuf mootummaa kana gaafannaa jechaadha. Maaliif odeeffannoo argamaa jiruun hidhuu qofa miti. Akka dararaman feestaala uffatanii akka ta'an qofa isayyuu hin ayyamaniif intuman baay'ee uleetu jira, dararatu jira. Maaf kuni barbaachise? Akkamitti kabaja dhabe lammiin biyya kanaa biyya sanatti akkamitti kabaja dhabe? Akkamitti? Maaf achitti ramadamee kan jiru ambaasaaddarri jira. Maaliif deebii kennuun dadhabame? Maaliif yeroo dubbiin ho'u namoota muraasa qofa namoota 10, 15 yookiin 20 galee gara biyyaatti jedhamee oduun hojjetame achi booda immoo hafa? Maaliif rakkoon kun waaraatiin akka hiikamu maaliif hin barbaadamne? Achitti akka dararamaniif maaliif uummanni kun uummata humna qabaniidha? Gaafa jiranitti maallaqallee gara biyyaatti erganii gahee dinagdee biyya kanaa keessatti gahee guddaa warra taphachaa turanidha. Namoota muraasa miti jechaadha. Amma ofii isaaniiyyuu hin dandeenye uummata kana immoo dhaqqabuunis hin danda'amne, nuti immoo sooshaal miidiyaa qofa raayyinee humna hin qabaanne. Kanaaf hanga dandeenye sammuun keenyallee akka nu boqatuuf jecha immoo karaa kanaan immoo dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef malee kuni fayyada jechuuf miti jechaadha. Kanaaf hanga dandeessanii uummata kana dhaqqabaa, rakkoo keessaa baasaa. Nuti waan goonu hin qabnu, humna hin qabnu waan ta'eef humna qabdaniin waan hundi isin harka jira waan ta'eef uummata kana dhaqqabaatii rakkoo keessaa nu baasaa. Uummata kana dhaqqabaatii yoo xiqqaate gara biyya isaaniitti deebi'anii akkaataa itti jiraatan. Iyyaa jiru nama isaan dhagahu hin jiru. Achi keessaa laayivii seenuu namni isaan dhagahu hin jiru. Achi keessaa suuraa adda addaa ergu yeroo adda addaatti nutis namoonni hedduun warreen hordofan yeroo hunda ajandaan goonu jennee callisne. Maaliif furmaata itti kennu har'aa boruun fooyya'aa in sirrata jenneeti callisne jedha. Kanaaf waan kana argaa jirtu, quba qabdu argaa jirtu, waan ta'aa jiru ilmoon namaa waan hin taane, dhalli namaa waan hin taane addunyaa irratti akka lammii biyya kanaa salphate hin jiru. Addunyaa irratti hin jiru. Lammiileen Baangilaadesh warri jedhaman warri biyya xiqqoo qabanillee kabajaan gara biyya isaaniitti galan. Kuni garuu lammiin Itoophiyaa kun maaliif keessattuu baay'inaan egaa akkuma beekamu qorannoowwan garaagaraas akka mul'isanitti baay'inaan ijoollee Oromooti kan biyya sana keessa jiran.
ijoollee kanaaf dhaqqabuun akkan duune taasisu maaf dadhabame duuni obbaafachuudha bara haala kanaan garuu ciccitanii otoo of arganu ijji namaa badee harki namaa ciccitee qaamni namaa ciccitee sammuu namaatti illee baay'ee dhagahamaa jechaadha kun dhimma siyaasaas dhimma maaliis haa hafuuti. Kanaaf yoo rabbi sodaattan yoo waaqa sodaattan waaqa sin uume lafiif samiif ardiis uume waa sodaattan uummata kana rakkoo keessaa nu baasaa gara biyya isaaniitti nu deebisaa isiniin jechuufini baay'een dubbadhu waan fayyadu hin qabu waan ta'eef hanganuma hanga humna kiyyaa waan hin danda'u gochuu waan hin qabuuf hin kana godhe baay'ee isaa dafqi fi asii yaakno baay'ee nama jibbisiisa baay'ee namatti ulfaata kun biyya sanatti gaa oo'a biyya sanaatiin oo'a biyya arabaatiin teessala kan uffatanii daqiiqaa tokkoof turuun qaama namaa ciccitu miti waan gochuu danda'u gaa kan argee fi kan irra gaheetu beeka anis kanuma teessi gochuufiin kana godhadhe galatooma lammiilee keenya biyya sanatti rakkachaa jirtan darara adda addaarra jirtan rabbi sinaa dhaqqabu waaqni oromoo sinaa dhaqqabu jabaadhaa rabbi sin wajjiniin haa ta'u hanga dandeessanii wal gargaaraa yoo bishaan xiqqoo argattan arraba keessan jiisaatii guyyaa tana yeroo kana dabarfadhaa rabbi sin wajjin haa ta'u rabbi sinii kadhanna hanga dandeenyeen immoo sagalee taana ulfaadhaa rabbi sin wajjin haa ta'u nagaatti.